Aye galatoma ogganoonni fi manguddoleen teennana dura dubbatan dubbii hedduu haasanii fixanii jechuun danda'ama. Garuu haala amma uumame kanarratti jajjabeessee waan haasa'uu barbaadutu jira. Jijjiirama kana jijjiirama illee jennee hawaamnu jijjiirama jedhee afaan guutuudhaan haasa'uun na rakkisaana. Jijjiirama illee yoo jennee jijjiirama kana ka irra wareegamee fide ummata Oromooti. Lubbuun kumaatamoota lakkaa'aman hundi karra darbe ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromoo kun jijjiirama fidanii asiin gaanii qaamuma jijjiirama irratti fidan irratti deebi'anii amaanaa kaayanii kuwaalama baay'ee waa wal faalleessu waan garaa nama nyaatulle gaddan na dhagamas aarin na dhagamas waan kana yaadu humnuma kalees jeesaa ture humnuma kalees gadadoo keessa jiraachisaa ture deebitee rakkoo keessaa na baasoo jette ummanni keenya waan rakkate qabaa jechuudha. Kanama aarsu lubbuun nama darbu qaawa kana Oromoodhaaf humni guutuu dhabamu deebee hiree Oromoodhaa isuma isa balleessu harkatti kufuun har'a deebinee waa'ee aggaammii namoota tokko tokko irratti kaasuuf nu godhe. Osoo gaafa jijjiiramni dhufu sun Oromoon humni kunillee qooda keessaa fudhatu humnoonni biraallee aangoo caasaa mootummaan amma gubbaa haga dakaa harkaa qabu kana ka bulchiisaa kana geennaa hunda yeroo ce'umsaati jedhame qixa hundumtuu qabatee hundumtuu wal to'atee hayyoonni Oromoon itti amanu ce'umsa kana keessaa itti gaafatama gorsa osoo hin taane fagoo laaluu osoo hin taane qooda kana humni wareegamni uummata gaggeeffame sun odoo kanaan xumuramee jiraate har'a aggaammii namarratti isaan tuffiidhaan raawwatan kun dhufu ture dhugaa dubbachuudhaaf kuni dogoggora hundi kenna waamni finne jechuudha. Har'a mootummaa qofaa fi miti aggaammii kana kennu sababni isaa mirga hagasi kennineef silaa galataan mootummaan kun waan ummanni barbaadu hojjete ummata kana gara mootummaa ummataatitti ceesise gara dimokiraasii dhugaa biyya gaarii ummanni barbaadu sani ceesise galataan mootummaa fi dhaaba seenaa ta'ee manatti galuudhaan jaalala ummataa horatu isarra ture hiree kana of dabarse mootummaan kun kanarraa barataan jiru jechuudha. Har'a akka kaleessaa nuti kaleessa gaafa biyyatti galu gaafa paartileen hojii siyaasaa eegalan dhugaadha qaawa mootummaadha yookiin yeroo ce'umsaa humna guutuun qabanii jechaa ture hundi keenya hin qabnu dhugaadha. Har'a garuu achi hin jiru. Kana booda gaafii nuti kaasuuf deemnu lubbuu ilmaan Oromoodhaa guyyaa guyyaan namni ofii kilaashii qabate ofii kilaashii sammuu itti ajajuunis bilisa ta'ee kophaa isaa nurratti murteessu haa jiraatu moo hin jiraatu gaafii kaasnaa jechuudha amma booda. Kana booda ilmaan Oromoodhaa ardhaan Adaamaa dhawoo dhufu akka makiinaa kaasee magaalaa bayan ilmaan Oromoo dhumaa jirti. Du'a isaanii du'a wal fixaa jiran biraa dhufe jechuudha. Shaashamannee keessatti waraanni makiinaadhaan fe'amee ummatatti bobbaafamu biraa dhufe jechuudha. Ummata wal dura dhaabbatanii kadhaamee qaa waraanni sun akka lola malee ijoollee biraa deebi'u ijoollee sanii wajji ganama galgala bilbila itti deebisne jechuudha. Ambotti waan ta'aa jiru agartan hararii waan ta'aa jiru agartan guyyaa guyyaa as teennee interviyuu kennin asitti sagaleen dhageenyu hundi keenya sagalee mormii kun deemee gara du'aatti jijjiiramaa jechuudha. Kabajni ilma namaatiif kennamu hin jiru waan ta'eef humni qawwee to'ataa jiru kophaa isa akka barbaade godhaa jira waan ta'eef kanaaf dogoggora kana sirreeffachuudhaaf irratti hojjechuudha qabna yoo kanan godhin kana booda ummata hiree kana namaa kenna akka gowwaati ilaalanii akka wallaalaati ilaalanii humnaan si bulchina fedha keenya humnaan sirratti feena jedhanii yaaduun dogoggora isa qofaa miti sababa mootummaan amaanaa itti kennan akkana yaaduuf ummanni biraa cinaa Oromoo jiraatota Oromoo tuffatee ajjeesuudhaaf itti lafaa ka'uudhaaf sodaa agarsiisaa jiru kabaja agarsiisaa jiru kana kafide dogoggora Oromoo yookiin dogoggora ummata saniitii miti akka mootummaan ittiin hoogganaa jiru ittiin bulchaa jiru ilaalcha fedhe qaamni mootummaadhaa iljannoo siyaasa mataa isaa qabaachuu danda'a ilaalcha isaan alaatiifis kabaja qabaachuu qaba mootummaan kun akka isaa itti yaadanitti namni biraa yaaduun dirqamaa miti akka itti mul'atetti yaaduun immoo yakka ta'e halkaniin nama seenanii nama ajjeesuudhaaf bakka hojiitii fi
wanta ati deemtutti harka biraatiin si ajjeesuudhaaf duula sirra gochuun yookiin jarmeenni tokko karaa qabsoo keessaa dhiibame duulli garagaraa raggeeffame ilma Oromoo akka dhumtu gochuudhaan nama nagaa kabachiisu fakkaatanii siyaasa keessatti bu'aa argachuudhaaf hojjechuun mootummaan kun amma booda akkana deemaa ta'e isaaf gowwummaadha. Namni kana booda lubbuu fi jaalalaaf mataa qabatee mee haa ce'u Oromoon mee Oromoo yoo walitti buune yoo wal dhibne namni waan nuun jedha hiree dhufutu nu jala darba jennee waan nuti waa hunda baannee deemnu kun eega gowwummaaf sodatti fudhatamu ta'e kun gaafiin qaba walii gabboon salphaadha. Nuti kan hunda kan qusannuuf biyya tanaaf ummata kanaaf hiree Oromoodhaaf fuuldura dhuftu wareegama kana booda nun gaafatin jechuudhaaf nuti kan callisaa jiru. Kanaaf mootummaan gadi qabee laaluu barbaachisa. Nu qofaa miti jarmaa siyaasaa irraati miti xiyyeeffannaan mootummaa keessa warreen mataa ummataa kana qoddatan warroonni dhugaaf dhaabbatan dhugaaf dubbatan doorsifamaa jiru. Ajjeechaa lubbuutiif doorsifamaa jiru. Mootummaa keessatti ODP keessatti odoo nafin kan uummanni Oromoo beekuudha qaba. Humni akkasii ilaalchi akkasii kun badhachaa Oromoo keessatti guddachaa dhufaa jira waan ta'eef bakka hundaa ka jiru ka uummataa dhukkubsatu akka jiru uummanni keenya beekuu qaba jechuudha. Kana booda nutis duubatti hin deebinu. Uummataa wanti dhaabu haga nuti furmaata waan kanaa yeroo gabaabaa itti goonu karaa haga nu qabsiifnu wareegama nama itti bahii fincilaa fi wareegama nuti kafallu maal ta'uu isaa odoo sirriitti murteessine irratti waliin galin wareegama guyyaa guyyaan bakkatti kennamu kun humna qabsoo kenna miidha. Hiree kenna boruu dadhabsiisa. Kanaafi haga sagantaadhaa fi karoora qindoomina jabaadhaan warri murannee irra hojjetaa jiru isin deebinu wareegama irraa gabaabbadhaa. Ollaa keessan wajji walitti hin bu'ina. Waraana mootummaa wajjinis walitti hin bu'ina. Wanti isin kaastan wanti isin mormitan hundumtuu dhugaadha. Haqa. Isarra du'aa jirtan nuu gala. Wareegamni san duraallee kanumaaf kafalan. Kararraa maqee jira jijjiiramni kun gaafii takka hin qabu. Gara barbaadanitti humnaan oofuudhaaf murteeffataa deemaa jiranii gaafii hin qabu. Garuu immoo itti milkaa'an ajaa'iba kamiinu. Gatii kamiinu itti milkaa'an. Kana sirri jala murreessinee immoo barbaadna jechuudha. Waamicha galgala tokkootiin uummata kaaslee mootummaa kana dhiiga dhaabuu dandeenya. Godhuun barbaanne karaa cufuu kana qofaa miti. Beekaa callisaa jirra. Obsi kun garuu wallaalatti fudhatamuu hin qabu. Dogoggora fudhatamuu hin qabu. Yakka hagana ga'u mana seeraa dhattee badii tokko raawwatte namni tokko abbootiin seeraa jiranii ragaan kana laakkaamuun yookiin sagaleedhaan ragaan dhiyaachuu qaba yookiin namaan dhiyaachuu qaba yookiin barruun dhiyaachuu qaba. Asitti yakki raawwatame sagaleedhaan angawaan mootummaadhaa bilbilaan sagaleedhaan osoo haasa'u oduu addunyaan dhageessu. Komishineerri poolisii federaalaa gabbayee namni kana godhuudhaaf bobbaasan jiru hojii ruutinii hojjenne jechuun yakka biraati jechuudha. Hagam karaa badiitiin itti fufuudhaaf akka murannoo qaban nama agarsiisaa jechuudha. Kuni dhaabbachuudha qaba. Abbaan sodaachisanis abbaan gowwoomsan illee jiru. Kanaaf mootummaanis gadi qabee of laaluu isa gaafata. Nuti ka callisaa jirruuf angoo kophaa isaatti qabatee biyya akka barbaade isaa godhu laalaa wanti jirruuf gaafiin kaasnu waan hin jirreef miti. Humna har'a qabnu waan hin beekneef miti. Mee haga filannoodha humnummaan kun nagaan nu haa ga'u. Filannoo yoo ga'e ummanni abbaa barbaade filata gaafsa ummanni mootummaa mataa isa argataa jennee waan amanneef. Nu kana qofaa miti. Fincila kaasuu barbaachisa mootummaa kanarratti akkaataa filannootti ittiin deemaa jirru mataa isaa mootummaa kana angurraa kaasu. Paartilee akkamitti filannoodha ala gochuudhaaf seera akka itti baasaa inni jiru qofa qabattee gadi baatee uummata hiriira waamtee mootummaa kana kaasuu hin danda'amu. Garuu mariidhaan yoo godha irra caalaa wayya. Gattaa'anii hir'ina jiru yoo walii himan irra caalaa wayya. Haalaaf fatwaa jabaatu karama seera amma jiruutiin deemanii rakkoo jiru yoo furatan wayya. Yoo kanarra dabarre lubbuu namaa gaafata. Qisaasan diinagdee fida. Haasawanii fixachuu osoo danda'amu maaliif kana deemnaadhaaf kadhatamaa jira. Obsamaa jira. Kuni garuu bifa itti ilaalamaa jiru kana yoo kan itti fufu ta'e kamiidhu dhugaa dubbachuudhaaf mootummaa kana paartii mootummaa bulchuu kana otoo waan fedhe galee kana booda faayidaa Oromootiif dhimma Oromiyaa irratti humnoonni kaleessa
qircaa daabboo isaanii godhatanii oromiyaa yaadan sun har'a deebi'uudhaaf ilkaan qaratanii oromootti gargaaramanii oromoo dogoggoreedhaan oromoo abjuun taane qabutti gargaaramanii yaaliin isaan bakka hunda godhaa jiran kun hin milkaa'u lafarraa dhumna malee kun imantaan dhaabbachuu qaba ollaa gaarii taanee jiraachuufis lammii biyya takkaa taanee jiraachuufis oromoof oromiyaan fedhi nuti biyya tana raqamnu kabajamuun dirqamaachuu yoo namni nuun beekin nuti dhiiga kennaan akkuma kalee abboonni kenna godhan akkuma har'a za'a nuti eenyu kana ijoolleen lubbuu kafalaa jirtu lubbuu kafallaachu lubbuun teenya eenyuyyuu olii miti kanaaf namni akka nuu beeku barbaanna keessattuu mootummaan kun akka nuu beeku barbaanna mootummaa oromooti jedhame osoo oromoon hin filatin osoo oromoo sagalee isaatiin hin kaatin dhaabuma kaleessa rakkoo oromoo irraan ga'aa ture tole jennee harka dhoofneefi inumaa daangaa teennee ilaallu keessa seenneetu agargaarru jennee warri ofirra murteessine seennetu jira maqaa garagaraatti nuu kenname nuuf keessa seennellee homa oromoo irratti hojjetamu daba agarree dhaabaa jennaanis wal afaan deebine oromoo ajjeesaa oromoo irratti siyaasa dalagachuun oromoo rakkisaa barcuma angoodhaa oowwifatanii jiraachuu akka malaatitti itti gargaaramuun odoo dhaabbatee gaariidha odoo kun nurraa hafee gaariidha oromoo of hin ta'u nu za'a kana ammallee kaanee mootummaa irratti fincila labsuun barbaanna hin feenulle humnaanis itti deemuu feenulle gorsa ka kennaa jiru karaa ka agarsiisaa jiru filannoo ka dhiyeessaa jiru gadi teennee waliin haa mari'annu eenyuyyuu eenyuun hin caalu sibiila waan baataniif nama mo'achuu hin danda'u tokkollee addunyaarra seenaa akkasiin jiru har'a bara waraanni mootummaadhaa sibiila baata malee reenjerii uffata malee mataan isaa qoddamaadha bara garaa guutuudhaan dirqama loltummaa isaa bayaan jiru bara hin beennaa bara adaama irratti kaleessa yeroo fincille jiru poolisii oromiyaatiif poolisii federaalaa ummanni addaan baasee laala poolisii oromiyaatiif ka ummanni wal bira dhaabbatu ka federaalaa akka biraatiin laalama ijateennaan dhaabbannee argaa turre jechuudha yoo poolisiin federaalaa deemee nama tokko dhawu ijateennaan agarre poolisiin naannoo oromiyaatiif ummanni walajjiin itti ka'ee jechuudha deeme asiis hin galchuu jedhanii ofirraa baasan jibbaan isaa gasii waraana qabu amantee angorratti natissa jettee iyyuu laaluun gowwummaadha dhugaa dubbachuudha waraanni mootummaallee raayyaan ittisa biyyaallee yoo ta'e namni qalbii ummataa biraan qabne hin jiru namni rakkoo ummataa kana hin hubanne hin jiru namni inni kana booda ajajee dhaqee ummata san fixi jedhuun hin jiru yoo dhaqellee mooraal hin qabu har'a fakkeenya isinni kaasee jira makiinaan fe'amanii ummata shaashamannee ergamanii makiinaadhaan akkuma jiruun fe'amanii deeman odoo rasaas takka dhukaasin ummanni bahee wareegamaaf of kenne waan ta'e kanaaf taankiif marfii fi xiyyaarri angorra nama tursu amantaa ummataa argachuu qofatu barcumarra nama turta yoo bololli sunuu jiraata dhugaa dubbachuudhaaf kanaaf ilaalcha ofii nama irkatanii oromoo irratti waan hin taane fiduudhaaf wallaahi bakki hin jiru